Dheengadda piippiin Jaawar Mahammad ganda maarree dhaqe, ganda gumaa dhaqe, ganda biitirqishoo dhaqe, akka nama gartee osoon khaifiitiin mari'atin, osoon keessoo isaan qulqulleeffatin, osoon hayyoota asiituu ifiifuun jaaramin, nama biroo jaareenuu fiduudhaaf Jaawar Mahammad ganda gumaa dhaqe jechuu turan. Arra deemaa piippii jala seenaa laala. Arra Profeesar Mahammadiitu diina. Arra Profeesar Bayyanaa Soobaa diina. Arra Profeesar Iskeel Gabbisaa diina. Arra Dooktar Itti Aanaa Haftee diina. Arra Profeesar Mahammad Xaayiroo diina. Isaaniin mari'achuu deema. Maaltu isin iyyisiise? Hay. Eega maritti amantan. Eega keessoo teessanuu isin dhagayanii hayyoonni keenya mee haa jennu. Isin dhageeffataniiti keessoo keenya qulqulleeffannaa jedhanii kawallolees kawalitti mufatees walitti araarfatanii sigale tokkummaadhaan biyya isaanirratti sareen aangoorra dhayxetun akkamitti ummata keenya nyaachuu gudeechisuu aangoo isiitiif jecha Abiyyi beekadhu saban qabu amantii isin qabu irrumaan sii deeba waan kana ilma Oromoo aangorra jira maarree Oromoo bushtii Abiyyi kaati kana jettuun hin fedhu jecha Oromoo juu kana waan isarra jibbu waan isarra tuffatuun qabu Abiyyi uggeeti Oromoo bira teesseet jaayif keessatti sigale amma bineensi jimaa quufee farshoo quufee asirraa walma Oromoo maarree juu kana haga inni aaru ati Oromoo isaan jechuu sigale mee ilma Oromoo aangorra jira Oromoo yoo mari'atte maaltu isa iyyisiisa namni saba kana jaaruu deemu namni saba kana jabeessuu deemu am forever hin jiraadhu saba kanaaf waan gaarii hayyoota gaarii jaarmaya gaarii diinagdee gaarii tokkummaa gaarii dabarsee darbuun qabaa jee yaadame sila ilmi sabaa tokko bar kasaba isaati yaadu kasaba isaatiif dhimmamu kasaba kagartee rakkoon saba isaa isa madeessitu karakkoon saba isaatti dhagayamtu sigale saba isaatiif maal dhiisa tokkummaa dhiisee dabraa jechuudha akka hayyoonni keenya jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu taaddasaa birruu uliiqaa dinqil sigale kumsaa morodaa akka isaan tokkummaa nuu dhiisanii jimma abbaan jifar akka isaan tokkummaa nuu dhiisanii isin tokko kutu'an amantiin addaan hin qoodaminaa jedhanii sirna gadaa nuu kunuunsanii tokkummaa isaan arra nuu dhiisan san kunuunfachaa jirrame saniin piippirraaf baraaraa jirrame silaa tokkummaa abbaan isaanii nuu dhiisesa abbaan keenya nuu dhiisesan osoo ilma keenya ka dhugaa ta'e osoo ilma sabatti amanu ta'e osoo ilma sabaaf jiraatu ta'e nama aangoof jiraatu yoon ta'in osoo ilma sabaa jiraatu ta'e tokkummaa saba keenyaa kana kunuunsaa jechuudha diina kee ta'u gosaan adda si baasa kun alaabar kun nooleebar kun anniyaabar kun kuraa galaaniibar kun miitirqishoobar mee harargu malaali bar harargee keessatti nama sharmuuxummaa godhee turre wayya nama gosaan Oromoo qooderra harargee keessa qaale gosaan wal qoodu ilma Oromoo taanaan obboleeyyaneeti harargeen saniin beekamti harargee sanii gosummaan adda qoodanama annama harargee himatu faa kana micha kana jala deemu rabbii keessanitti amana diinni guddaan harargee yoo jiraate sirna piippiiti Abiyyi Ahmad gaafa gartee isaa fi lammaa fi caaltuun ichi dhaqan ummanni harargee akkasi gaafii gaafatu hijaatti qabatee jira waan keessa beenu isinii himu jirra yaabbuleeyyan kiyya rabbi sodaadha ummanni harargee yoon an ummata kanan caccabsin jeeti nama inni bira dubbatee jira sigale ichi ol deebi'ee harargee kam godhe diinagdee harargee kam godhe nama harargee dhiira hunda aangorraa dhiibee beera qofaa aangorra guuree naa isin dhawate jechuu bar beera aangorra kaa'u jechuu sigale beera qofaa aangorra guuree beera ol deeme ol oofanii harkarra baasan
Saaset mee guyya tokko beera isaan aangorra guuran kana ka guyya tokko ummata Harargee ka beelawe ka dheebote arra midhaan duraa gubataniiti Harargeen dhumu jirti. Sigale mee wohume isaan sagalee ta'aniif mee sagalee takka eenyu Maamma Qophee tokkicha gaaf tokko sagalee ta'e malee paarlamaa keessatti baran guyyaa wajjin qabadhee taa'u jira bara mee Maamma Qophee tokkicha sagalee ta'e malee mee guyyuma tokko nama dhimma Harargee dubbatu nama diinagdee Harargee kuftee Harargeen ji'ee dubbatu hoogganaa tokko naasimme. Sigale namni Harargee himatu faan akkamiin sirna kana deeggaramee Rabbi sodaadhu. Mee afaan kamiin maarree keenya tujjaara keenya adeeroo tujjaarri yoo ta'e dantaasaatiif tujjaara. Sabni keenya akkam keessa jira? Ummanni keenya bal'aan akkam keessa jira? Hirmaannaa siyaasaa keessatti har'a Harargeen eessa jirti? Mee maalirra dhaabbatteeti bilziqinnaa deeggartanaa himi? Sigale maalirra dhaabbattee Jawaar Mohaammed arrabsitame? Mee naa himime? Waanuma biyyi sii godhee Jawaar si godhe naa himime? Qeyroo maarree ficcisiis? Qeyroon bar wanni dhumtee bar sirna jijjiirtee bar Jawaar nama sirna jijjiiree jijjiiramni dhufee bar ni butame malee jijjiirama butame kana kararra deebifnaa jechaa jira. Sigale namni keellaa sirra dhaabe osoo jimuma qofa kan gurguramne godhee nu dhiisee hoo keellaa irra dhaabe maas awwadaay dur warqii fakkaattu arra mangallaa hudduu harree dhaltee fakkaatti. Sigale wali daakamte wali jiide namni jimaa duratti fidatee midhaan bitatee ilmaani galu arra qaraxatti harkaa fixan keellaa ganda gandatti kaaniif mee maal Harargee godhe warshaa tokko achi jimaa balleeyseeti warshaa farshoo dhaabaa miish malleessa olii tanatti. Sigale mee namnummaan Harargee wohuma atirra dhaabbattee waan kana deeggartu. Sigale Islaama maarree godhe Islaamni qabsoo isaatiin adeero Islaamni qabsoo isaatiin kanaan goor salaatamma salaatu kana salaatuu danda'e qabsaaweeti. Islaama sanuu madditi diina Islaama Oromiyaa tana guutuu Harargee baratan deemanii Harargee san ajjeesuun madda Islaamaa guggoysuu jechuudha. Baalerraa, Jimmarraa, Wallorraa, Wallaggarraa Harargee dhaqanii qaraanii. Sigale Harargee dhaqanii qaraanii. Harargeen sun har'a ilma biyya birootii qaariyaa baasuu dhiisi ilma isaa qaraasisuu ni dandeessi. Sigale ilma isaa qaraasisuu ni dandeessi. Diina keessis tamaana asii masgiida si heddummeessaa achi madda diin Islaam goggoysaa jechuudha. Sigale namni Harargee faan laal sirna kana nu caalaan beekta waan kana nu tooroo irraa tolche. Namni Abiyyi Oromootti aansee jibbu yoo jiraate Oromoo lubburraa jibba waan Oromoo jaamtu itti fayyadamuu fi afaan Oromoo haasawu malee Oromoo waan jaamu lubburraa jibba itti aansee namni inni jibbu Harargeedha. Ummata likkiitti hime ummata ati nugusa ta'uu deemtaa fuula isaa dura taa'ee jeeni ija dire yoo jiraate Harargeedha. Hoogganaa ummata isaatti ummata ifii bulchutti ijaa qabatu qaallicha darsa kana qofa Rabbiin agarsiisee. Ummanni waan fedhe siin jaa ati gabra ummataati bar yoo hoogganaa taate. Amma hayyoota keenya kana laali. Miidiyaan dhiibbaarra goone tokkummaa isaanii uumuu jirra. Maaliif gabra keenyaa jechuudha. Gabra ummataati jechuu hoogganaa jechuudha. Sigale ummata fi dhageeffachuu qaba. Ummata keessatti iflaaluu qaba. Ummanni maal kana hoolaa yooniif ummanni gaafii gaafate akkami gaafii na gaafatan jee biyya guutuu
biyya guutuu mana hidhaa naqe Harargeen guutuu mana hidhaa jirti sigale mina micha kana malee jira namni immoo hiriira bahee ilma keenya nuti bashoo miti ilma keenya nyaannu nuti adurree miti je'ee kaara hiriira bahee Harargee beekan barwaan kasaanii ta keenya janii gaafii gaafatan malee amba gaafii un gaafatanii bar irra qabsaawan malee sila sigale kun xiiqii keessa galeeti Harargee dhukkee godhu jira jechuudha amma waan daldaltoonni wanni khasaare takka faana asirraa maarre abbichuu jettu sana laalina laal wanni kun PPs nu caalaan beektu gaafa isiin PP dura dhaabbattu nuti PP deeggaruu turre gadhaamne jechuudha deeggaruu ozoon hin taane bu'uureessitoota jedhamna nuti warra dhaabe ozoo deeggartoota ozoon hin taane bu'uureessitoota PP jirre xafaaxafnee dhaabne tanaaf humnasii beena hoggi isiin du'u deemtus tanaaf saba gabbaane wanti du'uuf deemtu wanni nuti gadhaamne saba kiyya qophaa'e wanni siin jechaa jirruuf tana tun PPs keessan beeytu wanni mba PP jala wariyaatu sigale PP leen isiin beeytu isaan illeen PP keessan beekan warra dheengadda gartee Abiyyi nama abbaasaa jeese jee qaallichi gowwaan dheeraan keenya Harargee sun faan Abiyyi nama abbaasaa jeese jee nama viidiyoon isaa lafa jirtu irraa murree nama Abiyyi geesseen beekan viidiyoo san biraa qaba osoo carraa harkatee foon isaa nyaata sigale kanneen amma PPtu kanneen amana jettaniitis yaadina soo amma wanni itti fedha warra gartee maraataa fa'a asirraa maraataa xashtee fa'a jecha Jaawar Mohammad irra duulu kan anna adeero maraataa fi ni hidhatan malee maddii dhaabbatanii namarratti hin duulan maddii dhaabbatanii ani isinii hime qabsoon arsiin keessan jirre salaata faatiyaan qabne salaanni faatiyaan qabne ni qeebalama kutaa tokko if keessaa dhiibde arsii if keessaa dhiibde wallo if keessaa dhiibde wallagga if keessaa dhiibde bilisummaan ati fiddu jirtu salaata faatiyaan qabne haza wassalaam sigale arsii keessa bar nama PP jecha lubbuu baasuu jira akka jaala kiyyaa tokko faa halkanii guyyaa asirraa bichuu juu tokko hin garre bar arsiidha suni hoggi ati arsii guutuu wali qabdee Abiyyi jecha arrabsitu sun maal siinja arsiidha sigale laal hoggi gartee bombiis fittin dhoosina suuta laallachaa laal hoggi mirqaannee inni beena wal beena beeta amala keenya kana wal beena hoggi mirqaannees qiyaama qabnaa jechuudha soo saniifuu kana hunda wanniin keessa isinii deeme rakkoo sirnichi wallaalaa kun uume jechuudha rakkoo kana xumuratti gochuufi hayyoonni keenya arra walii galee jechuudha rakkoo Harargeen itti miskiinoomte rakkoo Harargeen itti gosummaa wal diidi rakkoo Oromiyaan guutuun itti gartee gandummaa wal diidi rakkoo tana xumura goona jedhanii hayyoonni keenya lafaa kanii dheengaddammoo diinaa wajji mari'atanii jiran arrammoo walii wajji kamiin mari'atanii jedhanii duulli banamu jira jechuudha mee arkitanii sigale Jaawar gaafa kophaa deemu kopha deema hayyoonni Oromoo tokko biran jiru Mararaan biran jiru Iskeel biran jiru Baqqalaa Garbaa biran jiru maarre asumarraa dheengadduma jechuun turre wanni tun arrammoo Baqqalaanii dhufe Mararaanii dhufe Iskeelii dhufe itti aanaanii dhufe maa dhuftanii namni rakkoo sabaatis dubbachuu beeku namni furmaataa sabaa kennuu beeku Abiyyi malee hin jiru isin maaltu isiniin ga'e maa dhuftanii ish sigale hay adeeroo bar jarri kun jarri gaafa dheengaddaa Itoophiyaa irratti wal gahisu Sibahat Naggaa raakaanum Sibahat Naggaa jechuun bar nama wayyaanee san jaaree
TPLF arra naannoo isii murattee boonu jirtu tana uume nama biitti sunniin qaba jettu. Lidatu Ayyaalaw jechuun bar nama siyaasaa biyya sanii keessatti dhugaa bar. Namoota gabaabdutti maanaan ayatoota kana namni biitti sunniin qaba jettu hayyuu biitti sunniin qaba jettu walga'ee bar. Sigale. Ati gowwaa biitti sunniin qaba jettu walii qabattee taa'u jirta bar. Sigale. Gowwaa biitti sunniin qaba jettu walii qabattee hayyuu biitti tunniin qaba jettu akkami walga'anii. Hayyuun walga'e gowwaan xeetu walga'e ajjeesuu gudeechisu jira hatu jira. Hayyuu walga'e kana gowwaa kana ummata irraa dhaabsisuuf mirgan qabu. Ummata isaa dandeettii isaatiin tajaajiluuf mirgan qabu. Sigale. Mirgan qabu. Haya deengadda diina Oromooti hojii mari'atanii. Arrahoo hayyoota waliin dhufe kana diina Oromooti. Jaawurmaan makkaa qabsaawee aangorra isin baase faa diina Oromooti. Iskeel Gabbisaa faa diina Oromooti. Profeesar Maammat Hassan faa diina Oromooti. Hay yaada tokkoon biyya jaaramtu isa dhagaye. Yaaduma PP qofa. Nugusuma qofa gabbarraa. Sigale. An dheengaddaan isinii hime. Amma durallee tuutte guyyuurra deebine hayyoonni keenyallee himaa jira. Abiyyi Ahmad wanni inni sodaatu nama jaarame. Namni jaarame. Hayyoota jaarame dhiisi. Ummannummaanuu yoo jaarame. Hin gabroomu jechuudha. Gabroomu. Ummanni keenya ibbare, ummanni sindagayu, Jawaar Mohammad sindagayu ummanni. Ummanni Oromoo ummata Ameerika irraa ibbareemi. Ummanni Ameerikaa paartii meeqa qaba meenaayim. Ummanni Ameerikaa kun ka Dimokiraatii qabu, ka Rippaabilikaana qabu, ka Tii paartii qabu, ka Giriin paartii qabu, ka paartii meeqa hordofu kun humaan beeku jechuudha. Oromoo qofaa waa beeka. Ibbarte Abiyyuma qofa hortofti jechuudha. Bakka Abiyyi hordofuun ibbaruudha. Bar mana barumsa bilziqinnaatu kana jaabe. Sigale. Ummanni keenya ibbare, ummanni keenya sindagayu, ummanni maal harkatee Jawaar hin dhagahu meenaayim. Mee ummanni maal harkatee Taayyeen dhagahu. Mee ummanni maal harkatee Marroon dhagahu. Gaafiisaa deebi'eefi. Daangaasaa kabajameefi. Diinagdeedhaan if danda'e. Barsiifateen nagayaan galteefi. Qotateen nagayaan oomishatee galfate. Mee maal gooteetii fi akka ummanni dhageenye goote meenaayim. Bar ummanni kan sin dhageenye yoo raahat jiraate. Yoo ibidditti hin jiraanne. Yoo cinqii keessa hin jiraanne. Ummanni dhugaadha. Ummanni keenya gaafiin isaa deebiteefi. Wanni inni gaafate deebiteefi. Daangaan isaa saraaratee. Afaan isaati kunoo afaan federaalaa ta'eefi. Finfinneen magaalaa guddoo taate ummanni maal dhabeessi dhageeffataa jechuu dandeessa sila.